name is Tri, and I am a medical doctor, and I am a non-Muslim doctor. I would like to ask. Ani doktara, ani muslimaa miti, ani kiristaana. Gaafii tokko gaafachuun barbaade. Akkuma ati beektu doktara ati ogeessa macaafa qulqulluu fi quraanaati. Gaafiin kiyya ati maaliif muslima tahuu qabna jette? Wanti ati jette kun gaafii natti tahe. Yoo quraanaa fi macaafa qulqulluu lamaan isaaniiyyuu Waaqayyo biraa kan buufame tahe erga beekne ani mariidhaaf qophiidha. Akkasuma yoo waan tokko na jala dabre wanti ani beekuu qabu yoo jiraate wanti tokko macaafa qulqulluu keessatti jiraachuu danda'a. Wanti gatii qabu wanta naaf ifa hin tahin yoo wanti naaf ibsuu na barbaachise jiraate doktor ati yoo naaf ibsuu dandeesse baay'een dinqisiifadha. Galatoom. Explanation, so I appreciate if doctor can explain to me. Thank you. Sister asked an important question. She is a Christian. Obboleettiin gaafii baay'ee barbaachisaa fi gaafii baay'ee gaarii gaafatte. Isheen kiristaanaadha. Isheen akka jettetti yoo macaafni qulqulluunis ta'e quraannis Waaqayyo biraa kan buufamedha. Kanaaf namni maaliif muslima ta'uu qaba? Akkasumas walfakkeenyi isaanii maal akka ta'ee fi maaltu godhamuu akka qabu beekuu barbaaddi. Obboleettii kaleessa ani haasaa walfakkeenya islaamummaa fi kiristaanummaa irratti haasa'uu godhee jira. Walfakkeenya hedduu kaaseera. Gaafii kee ilaalchisee quraanaa fi macaafa qulqulluu lamaan isaaniiyyuu Waaqayyo biraa yoo kan buufame ta'e eegasiifuu maaliif muslima taana jettee gaafatte. Obboleettii har'a quraanni Waaqayyo biraa akka buufame ani siif mirkaneessuu nan danda'a. Kanaaf ati obboleettii quraanni Waaqayyo biraa akka buufame ni amantaa? Do you believe Quran is from God, sister? Yes, Eeyyeen nan amana. Maashaallah. Amma yoo qormaata saayinsii quraanaa fi macaafa qulqulluu saayinsii wal fakkaatu fayyadamne quraanni qormaata ni dabra. Yoo ani macaafa qulqulluuf itti fayyadame macaafni qulqulluun qormaata ni kufa. Macaafa qulqulluu ammati qabdu obboleettii waan nuti muslimoonni itti amannuu miti. Wahitti ni amanna mul'ata nabii Isaaf kenname innis Yesus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu garuu macaafni qulqulluun amma ati qabdu wal makaadha. Dubbii Waaqayyoo of keessaa qaba. Dubbii raajootaas of keessaa qaba. Jechoota hayyootaa seenaa of keessaa qaba. Dhiifama naaf godhiitii pornoogiraafii illee of keessaa qaba. Kanaaf macaafni qulqulluun amma jiru wal makaadha. Qormaata saayinsii macaafa qulqulluu amma jiru irratti yoo goone ati nama barate ogeessa fayyaatiimi kitaaba kakuu moofaa yoo dubbifte jechoonnis kitaaba seera uumamaa boqonnaa takka keessatti Waaqayyoon guyyaa jalqabaa ifaa uume jedha. Sana booda guyyaa afuraffatti aduu uume jedha. Akkamitti maddi ifaa jechuunis aduun guyyaa afuraffatti uumamuu danda'a? Yoo guyyaa jalqabatti ifni uumame jedhe kana malees Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aalaa aduu guyyaa bulchuuf akka uume jedha. Ifa guddaa fi ifa xinnaa ji'a halkan bulchuuf uume jedha. Ammaas Quraana keessatti ifni ji'aa akka ifa calaqqisutti ibsameera. Macaafa qulqulluu keessatti garuu akka ifa mataa isaatti ibsameera. Kamtu sirriidha? Macaafa qulqulluu moo Quraana? Because Quraana sababni isaas quraanni ji'a ifa calaqqisu akka ta'e dubbata. Ji'ni ifaa calaqqisu akka ta'e dubbata. Macaafa qulqulluun garuu ji'ni ifaa mataa isaa akka qabu dubbata. Kun saayinsiidhaan dogoggora. Waaqayyo dogoggora hojjechuu danda'a? Lakki. Kana malees macaafni qulqulluun kitaaba seera uumamaa keessatti akkana jedha. Waaqayyo biqiltootaa fi muka guyyaa sadaffatti uume. Aduu immoo guyyaa afuraffatti uume. Waaqayyo biqiltootaa fi muka guyyaa sadaffatti aduu immoo guyyaa afuraffatti akka uume dubbata. Biqiltoonni sun ifa aduu malee akkamitti jiraachuu danda'a? Hin danda'amu jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti dogoggorri saayinsii adda addaa ni jira. Dogoggora akkanaa kan Quraana keessatti hin jirre. Kanaaf kaleessa ani qabxii wal fakkaatan qofa waan fudhadheef guutumatti wal fakkaataa sitti fakkaachuu danda'a. Garuu macaafni qulqulluun amma jiru sagalee Waaqayyoo isa qulqulluu miti. Dubbii Waaqayyoo of keessaa qaba. Garuu guutummaatti qulqulluu miti. Yoon bishaan tokko siif kenne bishaan fuuldura kee jiru sana keessatti bishaan sanitti summii itti dabale ija kee duratti summii itti naqe garuu bishaan xuraa'aa sana yeroo ani summii itti dabalu arguu ni dandeessa. Bishaan sana ni dhugdaa? Lakki hin dhugu. even though
jalqaba bishaan qulqulluu taa'ee ture garuu bishaan sanatti summii cobalama ija kee duratti itti dabale kanaaf hin dhugdu jechuudhaami. Eegaa haaluma wal fakkaatuun macaafni qulqulluun amma jiru wal makaadha. Sagalee Waaqayyoo, jecha raajootaa, jecha barreessitootaa, seenaa akkasumas wantoota hin malleellee of keessaa qaba. Yoo doolaara miliyoona tokko siif kenna Hosqaayil boqonnaa 24 lakkoofsa 24 ummata kana duratti akka dubbisu na gaafattan ani dubbisuu hin danda'u. Inni pornograafiidha. Doolaara miliyoona 100 yoo naaf kennitellee hin danda'u. Kanaaf macaafni qulqulluun amma jiru dubbii Waaqayyoo qofaa miti wal makaadha. Yesuus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu akkana jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 fi 14 keessatti waan baay'ee isinitti himuu qaba garuu amma baachuu hin dandeessan inni hafuurri dhugaa yommuu dhufu gara dhugaa hundumaatti isin qajeelcha. Waa'ee Nabi Muhammad nagaa fi rahman Rabbii isarra haa jiraatu dubbataa jira. Waa'ee dhumaa fi isa xumuraa Quraanaadha. Mul'anni kanaan dura dhufan obboleetti garee namoota murtaa'anii fi yeroo murtaa'e qofaaf kan kenname turan. Kanaaf Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aalaa isaan hunda karaa wal fakkaatuun akka hin eegne garuu Quraanni waa'ee isa dhumaa fi isa xumuraa waan ta'eef Musliimoota yookaan Araboota qofaaf kan bu'e miti. Guutummaa ilmaan namootaatiif kan bu'edha. Rabbiin suuraa Al-Hijiraa keessatti akkana jedha. Suuraa Al-Hijiraa suuraa 15 ayata 9 dhugumatti nuti quraana buufneerra nutumaatu isa eega. Kanaaf Rabbiin quraana eeguuf ofii isaa itti gaafatamummaa fudhateera. Eegaa quraanni amma jiru 100 keessaa 100 jecha Rabbiiti. The Quran is 100% the word of God. Obboleetti Rabbiin tokko qofa akka jiru ni amantaa? Eeyyeen. Yesuus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu Waaqayyo ta'uu isaa amantamoo ergamaa Waaqayyo ta'uu isaa amanta? Yesuus ergamaa Waaqayyoo ta'uu isaa amana. Maashaallah. Nabi Muhammad ergamaa Rabbii ta'uu isaa ni amantaa? Eeyyeen nan amana. Maashaallah. Kanaaf muslima ta'uuf jechuudha. Ulaagaan xiqqaan namni kamiyyuu gara islaamummaa seenuuf barbaachisu tokkoffaa Waaqayyo tokko qofa akka jiru amanuu, lammaffaa Nabi Muhammad ergamaa Waaqayyoo ta'uu amanuu. Gaafii ati na gaafatte keessaa kiristaanni maaliif muslima ta'uu qaba? Sababni isaas islaamummaan Yesuus Kiristoos nagaan isarraa jiraatu kabajuu fi amanuu waan barbaaduufi. Muslimni tokko Yesuus Kiristoos amanuun dirqama. Yeroo maqaa isaa qabu hundatti nagaa isarraa jiraatu jechuu qaba. Kunis kabajaa fi ulfina islaamummaan raajoota Waaqayyootiif kennu keessaa tokkodha. Islaamummaan amantii kiristaanummaa hin taane keessaa kan Yesuus Kiristoositti nagaan isarra haa jiraatu amanuu fi akka kutaa amantii isaatti fudhatu islaamummaa qofaadha. Muslimni kamiyyuu yoo Yesuus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu hin amanne muslima dhugaa ta'uu hin danda'u. Yesuus ergamoota Rabbii jajjaboo keessaa tokko akka ta'an ni amanna. Giddu seenummaa dhiiraa tokko malee dinqiidhaan akka dhalate ni amanna. Warra jaamaa ta'anii dhalatan akka fayyise akkasumas dhukkuboota ulfaatoo hayyama Waaqayyootiin akka fayyise ni amanna. Kanaaf hanga bika kanaatti waliin jirra. Garuu Rabbiin ta'uu isaa hin amannu. Inni Rabbi ta'uu hin amannu. Kanaaf kiristaana irraa gara muslimaa yoo deebite Yesuusitti hin arrabsitu. Nuti raajoota Rabbii hundatti ni amanna. Aadam, Nuuh, Ibraahim, Muusaa, Yesuusii fi Muhammad hunda isaanii. Garuu muslimni tokko yoo kara kiristaanummaa deeme warri kiristaanaa Nabi Muhammaditti nagaan isaarraa haa jiraatu akka hin amanne ni beeyta. Kanaafuu ergamaa dhumaa fi isa xumuraa Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isarraa jiraatu. Kanaafuu Waaqni tokko Rabbiin tokko akka jiru erga amante Nabi Muhammad ergamaa Rabbii ta'uu erga amante Nabi Isaas ergamaa Rabbii ta'uu erga amante islaamummaa fudhachuu ni barbaadamoo akkami? Fadhii qaba. Ammaaf garuu yeroo na barbaachisa. Dhiifama gaafii keetiif deebii harkattee? Eeyyeen furmaata harkadhee jira. Kanaafuu rakkoon kee furmaata argachuu yoo ta'e maaliif harkisuun barbaachise? Tarii maatiin kee muslima hin taane ta'uu danda'a yookaan akka isaan sirraa barbaadan dhiisuu dandeessa fi kanneen kana fakkaatan. Garuu maashaallah ati Indoneeshiyaa keessa jiraatta. Uummanni baay'een isaanii muslimaadha. Maashaallah. Tole osoo biyya dhihaa tokko tokko keessa jiraataa turte ta'e rakkoon jiraachuu danda'a ture yookaan osoo Hindii keessa jiraachaa turte ta'e rakkoon jiraachuu danda'a ture. Sababiin isaas bakka tokko tokkotti musliimoonni xiqqaa ta'uu danda'an. Garuu asitti maashaallah musliimoonni baay'ee jira.
maalumaafuu yoo dhugummaan sirrii ta'ee fi garaa kee keessatti shakkii tokko tokko qabaate dhugaa argatte fudhachuu dandeessa. Yoo ammoo ammaaf fedhii guutuu akka hin qabne sitti dhagahame yeroo kee fudhadhu. Garuu erga amantee booda maaloo yeroo dheeraa hin tursin, sababiin isaas namni kamiyyuu hanga yoomitti akka asirra turu jiraatu hin beeku. Once you are convinced, but please do not delay. Tolee obboleessa galatoomi. We live. Okay, sister? Okay, thank you, doctor. Okay, Jazakallah shukran.